obboleessa kadhatan nu godhaniif karaa addaan waaqayyo sanaa eebbisu jechaati. Qorannaadhaa kallattiidhaan kan jalqabneef hin jennu boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irraa jalqabna jechuudha. Innis akkas jedha. Kana booddee ergamaan biraa tokko wangeela isa bara baraa baasee jedha. Itti fufa kana warra lafarra ta'anitti saba hundumatti gosa hundumaatti afaan dubbatamu hundumaatti nama hundumaatti labsuudhaaf bantii waaqaa walakkaa utuu balali'uu nan argee jedha. Asirratti tuqaa lamaan tokko laala tokkoffaa ergamaa inni asirratti jedhe kun eenyu bakka bu'aa waan jedhu akka laallu barbaada. Beekamaadha macaafa qulqulluu keessatti ergamoonni karaa addaatiin tajaajila adda addaa akka isaan raawwatan beekna jechuudha. Ergamoonni tajaajila adda addaa akka isaan raawwatan beekna. Fakkeenyaaf Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 13tti ergamaan Zakkaariyaasitti dhaqee Elzaabeet akka isheen ilma deettu Yohaannis cuuphaa akka isheen deettu kan Zakkaariyaasitti kan dubbate maalidha? Ergamaadha jechuudha. Itti aansee Luqaas 1:35 irrattis Maariyaamittis ergaa ka dubbate kallattiidhaan eenyudha? Ergamaadha. Ergamoonni hojii akka raawwatan, especially tajaajila addaa akka raawwatan. Karaa biraatiin ammoo ergamaan ammallee deebi'ee Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irratti akka dhalachuu Masiihii akka inni tiksitootatti akka inni hime. Tiksitoonni akka dhalachuu Masiihii akka isaaniif gabaase beenna. Tajaajila adda addaa raawwataa turan ergamoonni. Haa ta'uutii garuu karoora fayyinaa keessatti ergamoonni wangeela bara baraa kana dhala namaatiif ergamootatu lallabamu kan biraa ka jedhu ergamoonni akka lallaban hin goone jechuudha. Ergamoonni hojii adda addaa qabu. Fakkeenyaaf Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irratti waraana dhala namaa irratti banamu hundumaa keessatti ergamoonni maal godhu? Hin hirmaatu jechuudha. Hin hirmaatu. Dhala namaa gargaaranii naannoo isaanii buufatu. Fakkeenyaaf mootota isa lammataa boqonnaa 6:17 irratti Elsaa'i yeroo inni kophaa humni diinaa zamarsee magaalattii marseetiin jedhe humni isa wajjin jiru ergamoonni sibiila ibidda uffatan akka isaan marsanii ibin naawwansaa ijji isaa banamuuf didee jennaan maal godhe akka inni kadhate ijji isaa baniif akka jedhe argineetiin jenne jechuudha. Akkasumas ergamoonni ammas maal godhu tajaajila raawwatu. Faarsaa 120 irraa mul'ata 22 9 irraa yoo laalleetiin jenne tajaajiltoota waaqaa akka isaan ta'an ergamoonni beekan jechuudha. Hojii waaqessuullee karaa adda addaatiin akka isaan waaqessan beekna ergamoonni jechuudha. Haa ta'uuti amma irratti xiyyeeffachuu kan barbaannu wangeela dhala namaatiif akka lallabamuuf waaqayyo kan filate ergamoota osoo hin taane eenyudha? Dhala namaati. Anaafisin jechuudha. Sababni isaa ergaa fayyina kanaa nama fayyadu lallabaa akka an fayyittu jennee maal gochuu qabna jechuudha. Namoota lallabuu qabna. Tekstii lamaan tokko dubbifna. Luqaas boqonnaa 7:47 irraa waan tokko dubbifna. Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 47 irraa akkas jedhaayi. Kanaafis sitti himaa jaalalli ishee inni guddaan kun cubbuun ishee inni baay'een akka dhiifameef mul'isa. Xinnoon kan dhiifamuuf garuu jaalala xinnoo agarsiisa jedheen. Jechaan irratti xiyyeeffachuu barbaade cubbuun ishee inni baay'een akka dhiifameef mul'isa jedha. Kanaaf wangeela yeroo lallabnu seenaa keenyarraa kaanee lallabna jechuudha. Nama cubbuun dhiifameefitu cubbuun naa dhiifameera siifis maal ta'a jedhee hin dhiifamaa jedhee dubbata jechuudha. Wangeela yeroo lallabnu seenaa keenya lallabna jechuudha. Kanaaf wangeela addunyaadhaan akka ga'uuf kan filatame dhala namaati malee eenyu miti? Ergamoota miti. Fakkeenyaaf Qornaalewoosiif Phexros yoo fudhanne ergamaan dhaqiitii Phexrosin gara mana keetti waamii jedheen Qornaalewoosiin. Phexrosin immoo maal jedheen? Nama tokkotu gara kee dhufaa dhaqii jedheen. Ergamaan mataa isaatiif maaf Qornaalewoositti lallabuu dide? Seenaan isaa akka jijjiirame an jijjiirameera jedhee seenaa ofii kan itti lallabuu danda'u dhala namaati moo ergamootaadha? Dhala namaati jechuudha. Kanaaf ergamaan mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti bakka bu'anii warra fayyan warra akka fayyan namoota biratti maal godhanii lallaban akka Phaawulos
akkan Kiristoos fakkaadhe na fakkaadhaa akka an fayye isinis koottaati maal godha warra jedhan fayyaa warra jedhanidha jechuudha. Mul'ata lammaffaa Qorontos boqonnaa 5:19 irraa lammaffaa Qorontos 5:19 irraa kunis Waaqayyo daddarbaa namootaa itti lakkaa'uu dhiise karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse jechuudha. Ergaa araara isa kana immoo adaraa eenyutti kenna jedha? Nutti kenna jedha. Egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra. Afaan eenyu? Afaan Kiristoos. Waaqayyos karaa keenya isin dhageessifata. Waaqayyotti araaramaa jennee qooda Kiristoos taanee isin maal goona jedha? Isin kadhanna jedha. Kanaaf ergaa ergamoota sadanii jedhamanii mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti kan jalqabe ergamoonni kunniin eenyu bakka bu'u? Dhala namaa warra fayyan bakka bu'u jechuudha. Ergamaa inni jedhu baay'ee angels ergamoota isa jedhanis bakka bu'a. Dhalli namaas ergamaa jedhamee bifa jecha wal fakkaatuun ibsamee hin galee jechuudha. Kanaaf isa kana erga laallee kaaniin boodatti wangeela bara baraa jedha inni immoo ta'anii. Wangeela maalii jedhaa? Wangeela bara baraa. Wangeelli bara baraa kun eessaa jalqabe obboloota koo? Gannat Eden mul'ata uumaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa jalqabe. Uumaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa akkas jedha. Ani siif dubartittii gidduu sanyii isheetii fi sanyii kee gidduu diinummaa nan buusa. Inni mataa kee buruqsa. Ati koomee isaa maal goota jedhe? Inni bitaa jedhee bofattiitti dubbate. Kun ergaa misiraachooti. Wangeela fayyinaati. Dubartittiin sanyii dubartittii maal si godhaati? Si fayyisaadha. Si fayyisaadha. Diinummaa na wajjin ati uumte balleessee si firoonfadhaadha. Gara kootti maal si godhaadha? Si deebifadhaa. Diina wajjin tokkummaati si uumte kana tokkummaati diina wajjin uumte maalan godha? Nan diigaa. Karaa sanyii keetii deebisee maal si godha? Si fayyisaadha jechuudha. Kun wangeela bara baraa jedhama. Wangeela bara baraa jedhama. Kanaaf isuma kanatu Abrahaamittis maal ta'e? Lallabame. Abrahaamittis kan lallabame isuma kanaadha jechuudha. Isuma kanaadha jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti Waaqayyo warra saba isaa hin ta'in amantiidhaan qajeelota gochuuf akka jiru duraan dursee caaffata qulqullaa'aa keessatti dubbachiiseera. Inni Abrahaam sabni hundinuu siiniin eebbifama jedhee duraan dursee misiraachoo itti himeera jedha. Misiraachoon kun Ingiliffii wangeela isa jedhu kana misiraachooma jedha jechuudha. Ingiliffii isaa dubbiftan lakkoofsa 8 kanarraa and the scripture foreseeing that God would justify the heathens through faith preached before the gospel unto the Abraham. Wangeela Abrahaamitti maal ta'e? Lallabame jechuudha. Abrahaamittis kan lallabame dhaloonni kakuu moofaas kan fayyan maaliidhaan obboloota koo? Wangeelaan jechuudha. Wangeelaan. Nus warri kakuu haarawaa maaliidhaan fayyanu? Wangeelaan. Wangeelli maalidha obboloota koo? Oduu gammachuu. Inni eenyudha? Kiristoos jechuudha. Oduu gammachuu Kiristoosidha jechuudha. Kanaaf wangeela bara baraa baatee kan jedhu Edenii jalqabee amma Edeniitti kan itti fufu ergaa dhugaa jechuudha obboloota koo. Wangeelli nuti lallabnu wangeela gidduutti haaraa ta'ee dhufe kakuu moofaa keessatti soba ta'ee kakuu haarawaa keessatti dhugaa ta'u miti. Kakuu haarawaa keessattis qulqullummaan maaliidhaan obboloota koo? Amantiidhaan. Kakuu moofaa keessatti amantiidhaan. Abrahaam abbaa hundumaati. Qulqullummaan amantiitti isaaf lakkaa'ame kan jedhame dhagna qabateeti moo dhagna hin qabanneedha? Otoo dhagna hin qabatanidha. Garuu oduun namatti tolu dhagna qabachuus akka ragaatti mul'isuudhaaf dhagna maal godhe? Qabate jechuudha. Dhagnas qabateera. Kanaaf dhagna qabachuun isaa kuni maal mul'isaa? Ragaa akka mallattootti fudhate jedha. Dhagna qabachuu isaa akka mallattootti fudhatee hin jedhe. Kanaaf nuti seera wanti eenyu fayyuudhaaf fuduun taane obboloota koo waan maal taaneef? Waan fayyineef jechuudha. Ragaa fayyuu kennaati jechuudha. Roome boqonnaa 4:11 irraa akka jedha. Roome boqonnaa 4:11 irraa. Abrahaam otoo dhagna hin qabatin qajeelummaa amantiidhaan argate. Isa argate kana cimsuudhaafis dhagna qabaa akka milikkitaatti maal godhe jedha? Fudhate jedha. Isa fayyine
isa fayyine akka ragaatti cimsuudhaaf seera waaqayyo maal gona jechuudha. Eegnaa jechuudha. Eegna jechuudha. Karaa kanaan warra utuu dhagna hin qabatin amanan hundumaaf qajeelummaa akka lakkaa'amuuf abbaa isaanii ta'e jedha. Kanaaf wangeelli nuti lallabnu wangeela maaliiti? Wangeela bara baraati. Wangeela bara baraati. Wangeela kakuu moofaa keessattis, kakuu haarawaa keessattis edenii hamma edenii nu deemsudha jechuudha. Kanaaf ergamaan dhala warra fayyan yeroo bakka bu'u wangeelli bara baraa immoo wangeela edenii jalqabee amma dhumaatti fuudha jechuudha. Saba hundumaatti, gosa hundumaatti, afaan dubbatamu hundumaatti. Kanaaf sabaan gargar hin fooyu, beekumsaan gargar hin fooyu, afaaniin gargar hin fooyu, sadarkaa jireenya namaatiin gargar hin fooyu. Wangeelli keenya wangeela addunyaati. Wangeela sabaa miti. Wangeela saba keenyatti adda foonu miti. Daangaa darbee kan deemudha jechuudha. Fayyuun keenya addunyaa guutuutti dabarfamee maal ta'uu qaba? Mul'achuu qaba obboloota. Kanaaf har'a jaalalli namaaf qabnu akkam? Namni akka fayyu barbaanna? Dhalli namaa akka fayyu barbaanna? Dhalli namaa akka fayyu barbaanna ta'e obboloota koo jaalala isaanitti agarsiisuu qabna. Nama hundumaa kan nuti ilaaluu qabnu dhiiga Kiristoos isaaf dhangala'eedha kan nuti ilaaluu qabnu jechuudha. Kanaaf nama hundumaatti labsuudhaaf bantii waaqaa walakkaa utuu maal godhuu jedha obboloota koo utuu balali'u nan irratti jedha. Ergamaan kun deemaara hin jedhu, fiigaaraas hin jedhu. Maal jedha? Balali'aa jira jedha. Balali'uun maal agarsiisa obboloota koo? Ariitii agarsiisa. Ariitii agarsiisa. Ariitiin fiiguudhaaf, wangeela lallabuudhaaf fayyaan baay'ee murteessaadha waan ta'eef lakkoofsa torba irratti waa'ee kana immoo laalla. Kanaaf tuqaa ijoo amma laalle wangeelli keenya daangaa darbee deema, afaan darbee deema, ollaa saba waldaas darbee deema jechuudha. Addunyaatti yaadadhaa asirratti yeroo affeerraan cidhaa namoota beekuuf godhe abbaan cidha qopheesse Maatewos keessatti warri cidhichaaf malan cidha irratti maal hin taane hin argamne sababa garaagaraa mul'isiman achiin booda hojjettootaan garam deemaa jedheen gara karaatti bayaa jedheen gara karaatti bayaati as waamaa haa dhufanii jedheen. Amma yeroon itti daangaa darbinee gara karaatti baanee warroota wangeela dhugaa gurri isaanii dheebote dhugaadhuma maaltu nutti dhugaadha yeroon kun ispeeshaalii turtii torbaan kana dabarse keessatti akka namni wangeela dheebote yeroo arge obboloota ko akka namni wangeela dhugaa dheebote yeroo arge yeroo addunyaan akkasitti dheebottu waldaan keenya immoo faarfannaadhaan tajaajilaan waldaa biraa fakkaachuudhaaf yerootti shaakaluu argina jechuudha obboloota ko waaqayyo nu haa gargaaru. Dhugaan dhugaadha jennee daangaa darbinee akka barraa'etti akka dubbannu jechuudha. Beela guddaatu addunyaa qunnameera yeroo kanatti. Addunyaan dogongoraan sobaan wal maalqitee wangeela dhugaa dhaga'uudhaaf baay'oonni dheebotaniiru. Namoota dheebuu addunyaa baasan. Roomee boqonnaa 8 maal jedha? Roomee boqonnaa 8:19 addunyaan uumamni hundinuu miixuudhaan mul'achuu ijoollee waaqayyoo maal godhaaru jedha? Eegaaru jedha. Mul'achuu ijoollee waaqayyoo isaan jedhaman isaan mul'ata boqonnaa 14-16 kanarratti wangeela bara baraa lallabanii isaan balali'aniidha jechuudha. Isaan dhugaadhaan dhugaa jedhanii. Warra 144 gubbaarratti ilaalaa dhufneedha jechuudha. Isaan kana eegaatti addunyaan amma obboloota keenya isaan kana ta'uun baay'ee nurraa eeggamee hin tole. Ariitiidhaan balali'aadhaan taa'uudhaanii miti deemuudhaanii miti balali'u ariifachuudhaan carraa arganne hundumattuu fayyadamaa wangeela kana lallabuu qabna jechuudha. Torbarraa inni sagalee guddaadhaan yeroon firdiisaa waan ga'eef jedha obboloota koo. Yeroon firdiisaa waan ga'eef. Tole Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irraa waan tokko beekna. Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irraa amma kana bal'inaan keessa deemuu barbaade miti yaaduma tokko tokkoon qofa kaasee bira darbuu barbaade. 8:14 irraa 13 irraan dubbisaa yommuu inni qulqulluun tokko dubbatu nan dhaga'e qulqulluun kan biraa tokkos isa dubbatu sanaan barri mul'ata kana waa'een dhaabbachuu aarsaa walitti fufee aarfamu waa'een irra daddarbaa isa ciggaasisa waa'een iddoo qulqullaa'aniif maccisuun dhiitamuutti kennamuu kun amma yoomitti tura jedhe. Iddoon aarsaa kun dhiitamee inni ciggaasisaan hamaan akkasii kun kan inni raawwatu amma yoomitti tura jedhe. Obboloota koo amma yerootti qulqulluun dhugaan dhiitame keessa jirra. Yerootti aarsaan waaqayyoof dhiyaatu dhaabbate keessa jirra. Aarsaan waaqayyoof waaqeffachuun ganamaaf galgala mana ofiitti waaqa waaqeffachuun hin jiru.
yerootti jibbi waaqa wallaaluun addunyaa guutuu keessa jira. Kun akkuma yoomitti itti fufa jedhee gaafate qulqulluun tokko qulqulluusa biraa jedha. Inni duraa deebisee isa gaafii gaafate sanaan amma ganamaa fi galgala 2,300 tura. Kana booddee iddoon qulqullaa'aan sun qajeellotti maal ta'a jedheen hin deebifama. Hin deebi'a jedhe. Laamee inni ciggaasisaan kun amma waggaa guyyoota 2,300 jedha asirratti. Waggaan tokko guyyaa tokko akka ta'e Hisqeel boqonnaa 4 lakkoofsa 6 akkasumas seera lakkoofsaa boqonnaa 14 keessattis hin argina jechuudha. Waggaan tokko waggaa tokko akka bakka bu'u jechuudha. Kana kaalkuleeshinii baay'ee keessa deemuu barbaadu. Garuu mootii waan tokko akka ilaaluu barbaadu. Yeroon keessa jiru yeroo maaliif? Yeroo firdiiti. Yeroo firdiiti. Warra kaalkuleeshinii kana qorannuu fi bara 1844 irraa jalqabee yeroo maal jalqabeedha? Yeroo murtee jalqabeedha jechuudha. Yeroo murtee keessa jira jechuudha. Tarii kana warra advensistoota taane baay'een keenya beekna waan ta'eef jechuudha. Amma yeroon keessa jiru yeroo murtee akka ta'e ragaa baay'ee dubbisuun hin barbaachisu. Seenaan addunyaa fuulaa fuulaatti maal godha obboloota koo agarsiisaa jira. Maatiyus boqonnaa 24 irra inni jiru ifa godhee nutti agarsiisa jechuudha. Mallattoon dhufaatii kee maalidha? Dhumti baraa maalidha jedhanii yeroo gaafatanii ifaan ifatti mul'iseera. Wanti jedhamu hundinuu maal ta'eera? Raawwatameera jechuudha. Amma yeroon keessa jiru yeroo maaliiti? Yeroo murteeti. Yeroon firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon maal godhaa jedha obboloota koo? Waaqayyoon sodaadhaa. Waaqayyoon sodaachuu jechuun maalidha? Waaqayyoon sinaa eebbisu. Waaqayyoon sodaachuun abboomisaa eeguudha. Tuqaa tokko abboomisaa eeguudha. Mee seera lallaba boqonnaa 12-13 irraa akkana jedha. Waaqayyoon sodaadhu abboomisaas eegi. Kun nama hundumaarraa hin barbaadama. Xumurri dubbii dhageenye. Kana hundumaas isa kana jedha. Waaqayyoon sodaachuun abboomisaa maal godhuudha? Eeguudha obboloota koo. Waaqayyoon sodaachuudhaaf abboomisaa eeguun wal qabatee deema jechuudha. Kan biraa hojii ergamootaa 13-16 irraa waan tokko jedha. Hojii ergamootaa 13-16 irraa. Yommus Phaawulos ka'ee harkaan ofitti isaan waamee hawwatee isin warri Israa'el isin saba garagaraa keessaa dhuftanii Waaqayyoon kan sodaattan hundumti keessan dhageeffadhaa jedheen. Kanaaf Waaqayyoon sodaachuun maal godhuudha? Isa dhageeffachuudha. Waaqayyoon sodaachuun isa dhageeffachuudha. Waaqayyoon sodaachuun abboomisaa eeguudha. Isas maal godhuudha? Isa dhageeffachuudha. Kanaaf Waaqayyoon sodaadhaa gaafa jedhu abboomisaa eegaa isa dhageeffadhaa jechuudha. Okay. Inni lammaffaan immoo ulfinas maal godhaafi? Kennaafi. Mee kanarratti eeruu lamaan tokko laalla. Filiphisius 2:11 irraa akkas jedha. Arrabnu hundinuu ulfina Waaqayyo Abbaatiif Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e maal haa godhu jedha. Haa beeksisu. Ulfina eenyuutiif? Ulfina Waaqayyo Abbaatiif. Kanaaf Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e beeksisuun ulfina Waaqayyoof maal godhuudha? Kennuudha jechuudha. Tokko kana. Eenyummaa Kiristoosii maal gochuu qabna? Beekuu qabna jechuudha. Tuqaan tokkoffaan. Tuqaan lammaffaan tokkoffaa Qorontoos 10:81 irraa akkana jedha. Egaa yoo nyaattan, yoo dhugdan yookiis waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyootiif maal godhaa jedha? Hojjedhaa jedha. Kanaaf ergaan fayyaa dhimma nyaataa, dhimmi dhugaatii ulfina Waaqayyoof kennuu keessatti iddoo guddaa qaba. Kutaa ergamaa tokkoffaati jechuudha. Dhimmi nyaataa. Kanaaf dhimmi nyaataa maal jedha? Ergamoota sadanii isaa akka mirgaatti jedha mitiire? Kanaaf yoo nyaattan yoo dhugdan kana qofa miti waanuma hojjettan hundumaa yoo hojjettan yoo uffattanis yoo dubbattanis yoo taphattanis waanuma gootan hundumaa maaliif godhaa jedha? Ulfina Waaqayyootiif godhaa jedha. Kanaaf Waaqayyoof ulfina kennuu jechuun nyaata keenya keessatti, uffata keenya keessatti, dhugaatii keenya keessatti, baagala keenya keessatti maal gochuudha? Of eeggachuudha akka dubbii isaatti deebi'uudha jechuudha. Isa gubbaa irratti maal jenne? Waaqayyo sodaadhaa jechuun abboomisaa eeguudha jenne mitiire? Waaqayyo sodaadhaa jechuun immoo dubbii isaa dhageeffachuudha jenne mitiire? Ulfina isaaf kennuun Waaqa sodaachuu keenya mirkaneessuudhaan mul'ata jechuudha. Abboommi Waaqa eeguu kenna.
dubbii isaa dhaggeeffachuu kennaan uffanni keenya akka dubbii isaa akka abboommii isaa nyaanni keenya akka dubbii isaa akka abboommii isaa wanti goonu hundinuu akkas ta'uu qaba jechuudha. Itti aansee wangeela Yohaannis 11:4 irraa yeroo waa'ee namicha Alaazaar du'uu isaa waa'ee dubbatu Kiristoos akkas jedhe Yesuus kana yommuu dhaga'e dhukkubni kun Alaazaar du'ee akka hafuuf miti ulfina Waaqayyoo akka mul'isuuf ilmi Waaqayyoos ittiin ulfina ittiin akka ulfaatuuf malee jedha. Kanaaf sila maal jenna yoo nyaannu yoo dhugnu jenne miti yoo dhibamnes yoo fayyaa qabaannes yoo rakkoon nurra gees yoo rakkoon nurra ga'uu dhabaates ulfina eenyuutiif ta'uu qaba obboloota koo ulfina Waaqayyootiif ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf ulfina Waaqayyoof kennuu ka jennu dhibee keessatti fayyaa keessatti argachuu keessatti dhabuu keessatti uffachuu kennaan nyaachuu kennaan dhugaatii kennaan waan mudhifnu hundumaanuu maal godhuu qabna ulfina Waaqayyoof kennuu qabna jechuudha. Kanaaf ulfina Waaqayyoof kennaa ka jedhu kutaa badhaa ta'e yaada badhaa ta'e of keessaa qaba jechuudha obboloota koo. Itti aansee isa waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeef maal godhaa sagadaa. Eenyuuf sagannaa gaafi jedhu of keessaa qaba jechuudha. Argitanii eenyuuf sagannaa. Waan inni sagannuuf kun eenyudha gaafi jedhuuf deebii kan deebisu ergamaa tokkoffaati. Waan eenyudha kan jedhuuf jechuudha. Eenyudha inni isa maal godheedha? Mee hojii ergamootaa 17:23 bira dubbifname. Hojii ergamootaa 17:23. Akkas jedha Phaawulos. 23-24 dubbifna. Utuun darbuu iddoo sagada keessanii baay'ee yemmuu an daawwadhetti iddoo aarsaa Waaqayyoo isa hin beekamneef jedhame irratti caafame tokko argeera. Egaa isa isin utuu hin beekin itti sagaddan kana isinittan maal godha jedha? Isinittan lallabaa. Otoo hin beekin isa isin maal gootan? Isa isittin sagaddan. Kanaaf ergama tokkoffaa eenyu waan jedhee gaafii eenyummaa Waaqaatiif maal godha jechuudha. Deebii deebisaa jechuudha. Inni isa maal godheedha? Isa burqituu bishaanii galaan samiif lafa isa maal godheedha? Isa uumeedha jechuudha. 24 irraa isinittan lallaba jedhee Waaqayyo biyya lafaa kan isa keessa jiru hundumaa isa uumeedha. Ergama tokkoffaa wajjin wal qabataa kun obboloota kan wal qabataa ergaan kun kallattiidhaan Waaqayyo biyya lafaa isa keessa jiru hundumaa kan maal godheedha? Kan uumeedha. Gooftaa Waaqaatiif lafaati. Inni galma harki namaa ijaaretti maal hin godhu jedheen hin galuu jedhe. Kanaaf gaafii eenyummaa waaqummaa ka deebisu ergamaa tokkoffaati jechuudha. Mul'ata uumama tokko irratti Waaqayyo jalqaba ardiif samii maal godhe jenna? Uume jenna miti ree? Macaafni qulqulluun akkas jedha. Yeroo ardiif samii uumu Roome boqonnaa 1:2 irratti eenyuun uume Waaqayyo? Ilma isaatiin. Ibroota boqonnaa 1:2 maal jedha? Guyyoota bara dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate Waaqayyo ilma isaa kanaan Waaqaaf lafa maal godhe jedha? Uume jedha. Waan hundumaa harka isaatti maal godhe? Kenne jedha. Kanaafidha. Mul'ata boqonnaa 14 yeroo jalqabnu 14 irratti warri Waaqayyoof sagadan mallattoo eenyu adda isaanii irraa qabu? Waaqayyo sinaa eebbisu. Isa kanaadha jechuudha. Kanaaf ergama tokkoffaa eenyummaa Waaqaatiif deebii kenna jechuudha. Eenyuuf saganna? Eenyuun sodaanna? Eenyuuf ulfina kennina? Kan jedhu deebii nuu kenna jechuudha. Kan Waaqayyoof sagannu, Waaqayyoof kan ulfina kenninu Efesoon boqonnaa 6:5-20 irraa maal jedha? Efesoon 5:20 irraa waan baay'ee kanaan duras qorataa turre yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaadhaaf maal godha jedha? Galata galchaa. Kanaaf saganni keenya maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos eenyuuf saganna jechuudha? Waaqayyo abbaadhaaf saganna jechuudha. Mul'ata boqonnaa 5 kaleessa qorataa turre badhinaan kaleessa qorataa turre. Mul'ata boqonnaa 5:13 irraa eenyuuf saganna? Abbaadhaaf ilmaaf isa teessoo irra taa'ee fi hoolichaaf akka sagannu mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti qorataa ture jechuudha. Kanaaf ergamaa tokkoffaa
eenyummaa waaqummaa eenyu akka inni ta'e akkamitti maal isa sagaduu akka qabnu lafa nuuf kaayetiin jedha jechuudha. Lafa nuuf kaayetiin jedha jechuudha. Tole erga ergama lammaffaa duwwaa laalleen xumura erga ergama sadaffaa boru laalla badhinaan erga ergama lammaffaa kana jedha. Ergamaan biraa inni lammaffaan isa dura bu'ee isa duukaa bu'ee kufteetti Baabiloon guddittiin isheen sabni hundinuu daadhii wayinii dheekkamsa isa halaalummaa ishee irraa dhufu akka dhugaan goote maal gooteetti jedha. Kufteetti jedha. Gubbaarratti isaaf sagadaa akka jedhu ilaalli turre sagada akka barbaachisu argineerra. Amma barnoonni dhugaan ergaa ergamaa tokkoffaa keessatti dhiyaate kuni ergaa ergamaa lammaffaa keessatti soba dubartittii wajjin maal ta'e walitti makame. Baabiloon jechuun maal jechuudha? Walitti makaa jechuudha. Isa dhugaadhaaf sobni maal ta'e jechuudha? Walitti make jechuudha. Daadhii wayinii maal bakka bu'a obboloota koo? Daadhii wayinii barsiisa bakka bu'a. Barsiisa bakka bu'a. Tokko barsiisa daadhii wayinii ishee dubartitti barumsa sobaa bakka bu'a. Barumsi inni dhugaa kan waaqa irraa fudhanne immoo jira jechuudha. Kan isa irraa fudhanne. Fakkeenyaaf Kiristoos daadhii wayinii iddoo cidhaatti irratti hirmaatee jijjiirama moo jijjiirre? Daadhii wayinii isaa kan irshoo hin qabne kan keessatti keemikaalli hin guddanne jechuudha. Kan irshoon irra kame yeroo isaan qulqulluusa ta'edha. Inni dubartoonni yookaan immoo namoonni dhuganii ittiin machaa'an immoo daadhii maal qabuudha? Kan irshoo qabuudha. Kan irshoo qabuudha. Kan keessatti alkoolummaa waan biraa diveloppi godheera jechuudha. Kanaaf Kiristoos maal jedhaa ture duuka buutotaan? Irshoo Fariisotaa irraa maal godhaa jedhaa ture? Of eeggadhaa. Of eeggadhaa jedhaa ture. Of eeggadhaa jedhaa ture. Kana jechuun maal jechuudha jedha achirratti Fariisota irraa oduu hin taane barnoota isaanii irraa of eeggadhaa akka inni jedhaaru hin baranii jedha. Wangeela keessatti. Kanaaf asirrattis barnoota Baabiloonummaa barnoota dhugaaf sobni wal make kan dhugaan hedduu keessa jiru garuu kan soba maal godhe kan itti make. Kanaafidha Kiristoos yeroo seexana wajjin wal qabu barraa'eera jedhaa kana hin deebisaa ture. Aniif isinis wal makaa keessa jiraachuu hin qabnu jechuudha. Kufaatiin Baabiloon inni guddaan ergaa ergamaa tokkoffaa dhugaa isa dhufe sobaan waan gooteef sobaan waan wal makeef jechuudha. Sobaan waan wal makeef. Waa'ee eenyummaa waaqaa irratti waaqaaf sagaduu irratti isa waaqeffachuu irratti ulfina isaaf kennuu irratti sobaaf dhugaan waan wal makeef. Har'a waa'ee uffataa yeroo dubbattan rakkina qabu waaqni keessa namaa laala malee maal namaan laalu jedha. Bakkee namaan laalu jedha. Akka barbaade uffata akka barbaadan dubbatan. Waaqayyo garuu dhugaadha. Keessa namaa laala malee bakkeen laalu garuu isuma keessa jirutu eessatti ba'a obboloota koo bakkeetti ba'a. Uffata keessa kootti duyyaan hin bitadhaan. Hin bitadhu. Kanaaf wal makaadha jechuudha. Kun kufaatiidhaaf sababa jechuudha. Kanaaf obboloota koo. Kanaaf ergaa dhugaa akkuma barraa'etti dhageenye akka jiraannu Waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu.